Kee kun munaa ana malii fi banaa jira firan qabu. Aftaabin isii qoftu irratti Amman seenee baranillee. kanaaf shamarran kenna shamarran maa nama dhibba meeqa qabda kun taapuudhaan zeeroodhaan nu baasaa taapuudhaan. Shamarran kenna jechuudha. Sababaan ittiin doktora kan akkatti jaallataniif maali? Waxxaatiin meeqa dhiirri babbareedan meeqa kan fuudhin kan ilmoo hin qabne osoo jiru. Wanti isin jaarsa kana jaarsa ganna 65 nyaate kana wanti isin doktora asli warri biyya alaa doktora asli onlaayinii yoo dhufnu asliin jaarsa kenna jettan lafarra yoo deemnu asli jettan karaa ittiin deemnu dhamu karaa gubbarra waliin deemu akkuma isin jedhu isuma dubbisu. Ni gala lukaayyoo deemus onlaayinii maal jechuuf jirta taa? Istaaftaaf godhamee namni I love you. Ani muuzi godhaa si bahe. I love you asli kooyee. Galatoomee jechuudha akka bareeduuti. Yoo dhalaa taate garuu ilaaluutu. Taap godhame. Taap godhamu mul'atu immoo naa. Ta'amu akkas. Namittoo Hamza. maal kun xiyyitaa jedha muubii. Muubii maal taate shamarrantu mataa na nyaataa jira as jala dhufanii. Karattis lafattis miidiyaarrattis asli asli jedha. Kanatti na dhiisiisa habiibi. Yoo dandeetti yookaan helpim na wajjin iyyuu dandeessa. Yoo hin dandeenye immoo iyya kiyya dhaggeeffadha. Na dhiisii jedhee abbuu jallaqa. Awwal waakoo maal balleessi? Maal godhu? Gaayis taaptaaf godhame. Taap godhaa boo oduu disii taap godhaa. Firaan qabnu garuu taap mee dhibba tokko lagaa namni 70 jedhan kun hundi keessanuyyuu dabil taap godhaa. Dabil taap godhaa fi naaf tahee jira. Asli si ta'e moo iyya kiyya kanatu yoo iyya kun si ta'e sagalee naa ta'e habiibi. Liivii kana taap godhii jechuudha. Namatti naafaa jira. Namatu iyyuu Gaayis abaaboo shan. habiibii ta'e qofaatti nama bira abaaboo afur ol darbaa muuviin kun jechuudha moo maal bara? Jaalata galatoomee. Namni biraa afur. Intara keenya Namni biraa gaayis namni afur. Ililii diidama nuu kenna. Allah dhaabaan jiru iyyuu. Abaaboo namni qabdan iyyoolee qofa nama mana keessa. Nama sadii. Muubii kanatti abaaboo kana gadhiisuu beektu. Namni sadii. Beekumaa biraa. Akkata kun waan mala iyya kiyya na wajjin na gargaaraa jiru. Iyyi kiyya sii ta'ee jira jechuudha. Kun hambaniin dhumate. Namni iyya kiyya sii ta'e wanni kun jechuudha. Dhugumaa bara qoosaan jiru lafattis wayyoo Iyyasuus gooftaadha. Eega sa'aatiin dhumatu kennite ababaa. Jaalata. Si guutee dabiliin magee. Galatoomaa hundi. Gaa'e taap godha dhibboota qonna lagee dhabu. Wallahi taap godha. Ga'e bira 200 isin 100 maal jechuudha. Samee qaxxaamura maaliif dabiltaa Fira rabbii si kennuun qabdu taap taabii malee. amman seenee barbaadu jaalataa koo galatoomi amman seenee barbaadu. Kaleessan seentuu barbaadde. Gaa'es taap godha. Giiftara keenya Itoophiyaan irra jiru muutu fooloo godhadha. Wallahi. Giiftara keenya Itoophiyaan irra jiru fooloo godha. Taap godha. Ati kiristaana moo waalaikum salaam wa rahmatullah. Laa ani muslima habiibi. I am muslim alhamdulillah. Garuu nama asii Naadiyaa thank you nama asii ababaa naa kennitu iyyuu Iyyasuus gooftaraa jedhama maqaa isaa dubbisee jira. Akkas dhibba geettan amma immoo istiraateejiin qabsoon keenya qabsoo karaa nagaa. Qabsoo karaa nagaa mootu tarsiimuu masa qabna. Haga qabna. Haga qabna tarsiimuu masa qabna ni injifannaa jechuudha. Kaayoon keenya tarsiimuun keenya jalqaba 100 ture amma 100 guunnee irra taaftaabidha. 200 amma 200 guys let's go. 200 let's go. 200 ageen nume 200. Allah jawab. Taaftaab godha hundi keessanuu dabil taaf dabil. Ayo ye. Welcome bareeduuti yaa. Jawar naa dhufnaan nama wachuun dandeessa bis. Atumtee deemti. Jira faayooti yaa bareeduuti yaa akkamii ati. Furoon dhuftee atumtee deemti. Maal jechuudha? Aarii jala natti baane mun kun naan galle. Itti hinim turee gooftaa miti jedhe. Noo ansanii moo dhufne habiibi. Ani waa'ee amantaa irraa dubbachuuf as hin jiru. Ani taaf naa godhaa jechuudha. Sadaqaa kadhachuudha. Kanaaf maaltu nagaa? Isiidhaaf gooftaa yoo ta'e maal kadhachaa jirta? Kanaaf immoo ergamaadhaaf jechuudha. Kanaaf kullu Fixxarii isii gooftaa anaaf immoo Yesuus alayhi salaam jaalatamaa fi kabajamaa ergamaadha. Taaf godhaa imimmaan mana keenyatti muuzinaa 100 bichaadha taaf godhaa imimmaan mana keenyatti bu'uun qabu
Firaan qabdu taphtaa gora osoo firri siin dhufini. Ati xiitii namaati. Habiibi. Thank you. Mubii kiyya maqaan kan kee maali? Maqaan kiyya inni tiktaakin kiyya bar maqaa yuuzarii malee naan baasu yuuzarii naan baasu nikneemii malee beekta. Kanumaa mi nikneemii illee. Nikneemii malee yuuzarii naan baasu jechuudha. Mubii keeruun naa dhufa amma na bira garte. Si bira yookaan akka biraa ta'uu danda'a. Taap godhaa hundi keessatti itti mudda sararri kun akkana sin cufin. Hanga kadhaa waan rabbiin dubbattu. Aniin kadhadhaa ati waan rabbii dubbadhu. Namni hunduu karaa bar hunduu karaa isaa qaba. Ani karaan kiyya karaan kan kee immoo karaa sana eegatee itti muddi let's go. Guys, taphtaa godhaa warra jirtan kun hundi keessanuu Taap godhi koomentii barreessuu dhiisitti abdii. Wayii Abdii kam abdii naasimoo na ismoo. Maaliif maqaan kan kennaa kun biyya kam jirta? Masrii jira habiibi. Egypt. Masrii jira wallahi. Taphtaa godhaa hundi wayii maam taphtaa godhaamee hundi keessanuu taphtaa nuuni mo'annaa bar dhalatooma warri taphtaa godhu jirtan hundi keessanuu. Wal teela ta'utu ni bar girrisaa qofa warra jaalatu. Ana bira agartee nama diinama qofaan jirra taphtaa garuu irras jira la. Hundi isaa taphtaa godhaa jira. Gaayis taap godhaa. Namni jaatama jirtan kun hundi keessatti taphtaa godhaa dhibba galchaa. Silkii keessa yeroo tokko lama sadi afur shan ja'a taap godhaa itti isaa jiru. Taphtaan si mo'atu jira. Baay'een tumuu miti yeroo dhibba tumuu miti wallah. Yeroo tokko lama sadi afur shan ja'a yoo gootan bakka dhumate. As biratti sadi nu barreessaa qabxiin wal dabalaa jechuudha. Maal barbaadde? Maal barbaadde? Qabsoo karaa nagaa tarsiimoon deemne haga qabna ni injifanna jennee kaanii mire qabsoo karaa nagaa. Anama puush godhaa maal godhaa isin rakkisu hin qabdan waan ta'eef. Kanaafuu maal gootanii tokko lama sadii afur shan jettanii achi booda itti dhiibtu. Inni dandeessan rakkoon qabu. Garuu jalqaba maal godhuu qabdanii tokko lama sadii afur shan ja'a taap gootanii itti dhiibtu. Bakka kanu. Haadha lamatti luuf gaayis. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Qabsoo karaa nagaa jedhu. Welcome. Qabsoo karaa nagaa jedhu. Filannoo haa filannu. Filannoo maal filannu? Leesh awwal. Awwal maal filannu? Nagaa qabna Ibra. Ibraan leenca naa kennu deemaa osoo meeyate ammoo. Leencaan na gaddifamu deemarraa osoo. Leenca ergu. Leencaa miti mee laayif goolii xiyyeessan na guutu. Xiyyaara puutiin kan. Xiyyaara puutiin. Hin jiru leenca ergu. Muudii maa walitti qabna yaa saba. Oromoo mooraalii wayii haa eegu. Leenca erguu jettanii mooraalii kiyya eega. As jalatti bar leenca siin naan jechuu jirani. Namni tokko leenca siin kennu walla. Namni tokko hin soba. Namni leenca siin kennu barbaadu koomantiin barreessu. Akka qoleetumaan gadhiisu. Koomantii hiyyeessaatti namni leenca siin kennu. Eegale? Na kofaltaa fi Ibra. Guys, taap godha. Double taap godha dhibba tokko hagee nama 70 jira. Hundi keessatti taap godha. Double taap. Yeroo shan jaha taap godha itti. Yeroo shan maal beeka ana bo? Yeessi koomantii gootaa. Ani nama Ibraan naan jole geesse. I don't have family. You send me fish. Kurtumin fish. Anti Ingilifa. Yes. No, I am not I am not need lion. I need red car. In the drop and the motor. In the car hashawa ke saru taltu sar. So kami dhugaa jaalalli sirraan qabuu deema akkasin qabne jabaadhu godhee fitan anjaartii qaba yoo lammaffaa barbaadde malee jaalalli akkanarraa sin qabne jabaadhu eeggadhu sirra. Ibrahim kabajuu. Higa kame. Aywa dalagaa fo'aate eegaltee moosaa. Dalagaa maali? Gaas dabil taabbii de gaayis manaaman khayyaa. Dalagaa fo'aat fuyeeloo fi moomal khajjuusan. Dalagaa namatti hin seenirree. Taab godhaamoo?
Geemi taphataa irraa yeroo baasaniif taa'u gurraa jira bara. Fooloo wal godhaa wal dhiisaa jiran jiru. Wal godhaa wal dhiisaa jiran jiru. Guys, they will tap hajaan sama akkam isaa follow wal godhaa godaa irra jirurraa godaa akkasitti. Sanii Waalaikum salaam intellectual warahmatullahi wabarakatuh. an akkanumaan jiraa jira. Maafish zamad Guys, waan nagaatiin namoota ta'a. qoya anas Maaliif ergaa beekta dhufuu danda'a? Speed challenge fede qoya Ispi anas challenge maan nu dhufuu dide balleessa ayya. anas ergaa yoo fira qabaatte. Kee baleem. Wayyee kammayyoo waan sirra haayan san bitadhu hin qabure maaliin bitadha? Kursii fi wanta sannaa Okay. kursii fi wanta sannaa bitaa isiniif hin godha. Guys, double tap godha. Hundi keessan akka rafii san godha. Akka rafii silkii keessa yeroo shan itti bu'aadhis. Silkii keessa yeroo shan akkanatti gadi tuqa. Kallachi kana gubbaa. Funyaan kiyyaa kun minaara masgidatti yoo akka barbaadanii fedhootan gadi hin jedhu waan ta'eef. Amma yoo kuman guutiin qaxxa'uu hin danda'u gammee kee. Yoo kuman guutiin qaxxa'uu hin danda'u gammee koo galatoom. Galatoom. Uummanni biyya taaptaa biyyuu dhiisee Egaa. jira. Guys, double tap godha. Nama wachiisaa. Akka ispi challenge nu dhufu ispi challenge maan nu dhufu dide garuu. Mana keenya kanatti yoomuma ililli malli taatu ol darbu. Obbo Gurraacha. Yoomuma onnee abbaa dhibbaa sana ol darbite. Onnee itti qohe. Innaa billahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Maayaayyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gasseenta. Yookiin Gasseenta. Ol baata. Ice cream. Yes, I love you. Ispi challenge nammallee nu banamuuf hin deemu. I don't need lie. I don't hurt. You understand? No, what Ingiliffaa isaa bara. Ingiliffa namoonni naasoo dhabe bara gurraacha can you talk me with me English? Mannaate baqataa wajjin haasa'uu dadhabe. Aywa waakida gurraacha kun. I love you habibi. Immoo. Guys. I love you. Ispi challenge banamuuf dide. Yeah? Nama dila kan an jiraannee mee haanu mo'atu. Bara irra kadhe gurraacha. Taataabiin keessanuu bira Gadni torba chaayinatti bira dhedhe keessa ishee wadu sun Ingiliffaan wajjin haasa'uu dadhabe. No, I don't have maal jedhama nama wajjin qilleensa fudhattu hin jedhame haasofte by English. By the way, I am talking English by America, not English by Dr. Sihabarsiisu. No. Guys, ispi challenge nammallee nu banamuuf hin kooyyoo. Ingiliffi doktora Chaayinaa keessa makamaa. Dame. Ingiliffi doktora Chaayinaatu keessa galaa. Beekaa? Mataa miila isaa addaan hin beeku. Mataa miila isaa addaan hin beeku. Guys, taap godha. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam. Kami. Ingiliffi doktora biraa si gabbaa mataa miila isaa addaan hin beeku. Habiibti. Yaada jirtu ammallee ispi challenge nu banamuuf hin deemu. Waalaikum salaam. Maasii godha firaan qabdu kanuma. Dibanamee dhiisee firaan qabdu maal godha? Kattu simuun abar taap godha guys. Ummu. Walwallee jirta jira bannaati. Ayyaanta walwalle. Ani bar. Salaam. Goota baran wallahi. Walwallee sin jechuudha. Walwallee naan jette dhagareen koo wanti irratti gootummaa kiyyan beeku. Maal akka godhe bara. Guys, taap godha. Namni akkasitti kun jaatamaa kun yoo taap godhamaa tokko silkii keessa yeroo sadii afur taap goota dhiyoo. Haza kullu shay kanuma wanti hundu all of taap godha achoolaa caallume. Mana kiyya mana tamaan qofatti imimmaan bu'u malaa emti sin jedhame. What is wrong guys? Gurraachi nama onnee abbaa dhibbaatiin nu darbate. Asuma jira garuu onnee fidi jennee ni fidee agartanii arjaa rabbisaa kennu. Isin garuu taap godhaa jennaan taap iyyuu godhuu danda'a. Maara kun amma agartanii gurraacha osoo leencallee fidee inni kennuu danda'a jechuudha. Osoo waan birallee ergee inni erguu danda'a garuu
waan xixiqqoo gartee waan xixiqqoo sana erga osoo jedhanii ima erga. Isin garuu taaf godhanii taaf hin goota. Fakkeenya fudhadha nama akkana kanarra. Imimmaan qofti nu biratti bu'uun ishee midhamu. Kuma tokko namni wama geedamne mara. Wayitisiin fira hin qabne kana gaafa fira qabdu akka hin danda'amne hin beeka. Firan qabdi jeenarra. Allahu Waaw hayaat. Hayaati yaa. Malli Bareedduu kun amma galatoomii. kaa'u jechuudha Firan amma qabdu naan jette kun ofirra kiyyadu. Hayyuuti yaa galatoomii bareedduuti yaa. wayyoo Amma kee hara qixaataa. yalla ayya. Galatoomii bareedduuti yaa. Kee hara qixaataa. Maashi. Maal si qixaataa? Fira miliqu jettee rangattanii taa'e hayaata amma miliqi. Eebanni garuu hayaa shaasheetuun. Filtara wantaa san uffatta? Haa. Kam? Fuula haa amma dhufe sanga. Haa fuula akkas nama godhu Okay, san. tokko taa'u godhaa guys. Lammaffaa kolgeeta dibatta. Lama. Guys taphaaf naa godhaa agarsiisu. Sadii maal goota? Sadaffaa maal godheetu? Filtara maal godhadhu? Irra si hooyya. Haa sadaffaa na jalaa badee gaa. Haa sadaffaa na jalaa badee. Eebanni filtara guddaa san qabadhaa reemma yaa rabbi bara nama fakkaadhu isa qaba. Namni kamiyyuu nama fakkaatu gisee filtara san uffata. Wallahi ani fa'aa addumaatti fakkaata. Biiftuu. Duufi billaalee kama gee akka hin jiru. A'uuzu billah. Araawus bilaa. Guys anu obboleessa keessan tamani. Guys amma yoo namoo ati qixaata kana naqataan harkaan hafuudha. Guys taaptaa nan godha. Wayyoo. Ilma namaa nama fakkeessu bineensi. Uummata taap godha uummanni mana kiyya kan jiru kun xiqqii keessa hin galu wallahi. Anu obboleessa keessan akkatti yoo akkana ta'u mee garaa isin nyaatu Toomaas hin fakkaadde. Toomaas iyyuu hin fakkaaddu bara ammas biratti. Astagfirullah. Guys dabil taap godha please. Ajaraa keessan akka nan qaxxaane ana akkana Arguu kum taap godha itti mudda. Taap godha itti mudda guys. naa godhatu. Wanni taap godha uummata. Dabil taap naaf godha. Dabil taap. Wallahi. Hin kolfina yaaba. Hin kolfina taap godha. Hin kolfina ijoolleen nyaata. Dhiigi keessa galtu ijoolleen mana kana jira. Dhiigi keessa gala. Eebannaati awwal taap godhame. Deemee maal jettu? Guys abaaboo afur. Rishaa Abaaboo afur nu kenna. galatoomii. Nama fakkaatu. Abaaboo afur dabil Galatoomaa hundi keessan. Uummanni xiqqii keessa Deemee galatoomaa hundi keessan. abaaboo tokko hin qabne. Waan fakkaataa Abaaboo agartee. takkamni qabu hin jiru. Takkitti galatoomi namni biraa sadi. Gaayis abaaboo. Wayyee. Gara gaayis mannaa taa'e. Saba kana nu banaa. Ishi taap godha. Namni namarraa bee akkana na fakkeessi naa musu gaarraan tan. Wayyoo gannaa koo thank you mangistii. Aboo tapha Guys tokko kan harkaan fuudha. dabilii. Filtarii kan itti diree agarsiisan illee. Wayyee. Dhumarratti yoo jiraatta tapha kana qaba. Fira guddaan qaba duusi. Dabil. Gannaa koo thank you. Fira guddaan qabdu? Siif rifatanii ba? Siif rifachuu jiran malee fira ajaa'ibaatiin qabaanne. Naan rifatin. Arallee nama naa rifatu Siif rabbiin naa rifachuu fiduu jiranii danda'a. hayyuu Allahu. Arallee nama naa rifatu rabbiin naa fiduu danda'a. Rabbi nama isaa fiduu danda'a bara. bareedu. Guys taap godhaa eebannaa isaa please. Tokko yeroo ani obboleessi keessan akkatuma mukaan xiqqii keessan galtani. Wallahi meelaa lawaa nama fakkaatu. A'uuzu billaahi mina shayxaanii rajim. Anuma obboleessa keessanii barna gollaarii na wallahi. Ariina. Ani Toomaasii miti anuma obboleessa keessan tamaamtu akkana ta'e. Galatoomaa hundi keessanuu. Eenyu kunii siin jechuun jiran. Tamaam. Tiktookii gurguradhee badee. Tamaamtu tiktookii isaa gurguratee badee jiri. Guys taap godha.
Amma kai qixaaxa lammaffaadha. Kan ofirraa baasu. Baasi bakka. Awuzi. Gaas dhumarratti akka nu galaafanne. Qixaaxa Maal lammaffaa. taa'ummaa yoo godhani bara. Ara gaachisa namni shantamaa kun taa'u godhaa biyyaansa dhibbaa kennu silkii keessa yeroo tokko lama sadi afurtu qalisa. Ayyee qixaa tokkoffaa natti. Lammaffaa amma qixaaxa lammaffaa maal qaxxaamta beektaa? Saarinaatti yaa galatoom. Guys, taa'u godhaa please. Warra jirtan taa'u godhaa. Orooko, thank you for proud. Taa'ii kiyya kun maqaa namaa maaliif yuuzarii biyyaatti agarsiisaniif neemii malee. Please wanna kakkaa kana fuudhaan. Takkaffaa shunkurtii nyaattaa? Guys macarrashaa naqatta'e malee shunkurtii. Namni hin jiru. Nyaattaa? Finishing. Yes. Yes. Yalla. Manni kun yoo taa'u gootamee maara koqa. Yalla, hara qixaaxaa. Natti maara qixaani kee. Takkaffaa shunkurtii nyaattaan siin jee. Nyaatta? Ayyee. Lammaffaa. Gaas taphtaa na godhaa isin akka yeroo ammaa kana namoonni. Taa'u godhaa uummata. Na barreessamee warra jala jirtan kun maal akka qixaatu? Laa koomantii ni miti. Ofii keetiin haadha bi koomantii ni miti. Ofii keeti. Galatoomee bitaa godhaa. Takkaffaa lamaan naafee takkaffaa shunkurtii nyaataan siin jee. Lammaffaa sooftii yoo jiraatte sooftii afaan keessa hayyattee haga xabni dhumuu ni usta. Sadaffaa kasala fuula dibatte. Sooftiin hin jirtu kan sooftiin qabu. Ibsitu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sooftiin qabu ka sooftii sanaa iyyi. Sooftii maalitti si jirti yoo raayyaa? Lammeessaa walloo welcome bro. Carqii. Shunkurtii nyaatudha moo jalatti qabachuudha? Nyaachuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, taphtaa na godhaa please. Haga jaalala. Anteena jaalatta lammeessaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kasala fuula dibaddu deemi. Maa shunkurtiin gubaa isaan ajjeesa kasala dibatee Yalla dafi. Guys taphtaa godhaa warri jirtan kun hundinuu. Kasalaan dibaddaa jechuudha. Wayyoo yaa fira dhabuu. Akkatti. Fuula guutuu. Guys abaaboo sadii. Turii yaatii galatoomii. Namni biraa lama. Taphtaa godhaa uummata. Please taphtaa godhaa. Nama ammaa harka jiru. Maaltu ishee jira taphachiise wala. Namni biraa takka nama bareetti galatoon. Yalla. Seeraan dibaddu gaa. Hin bahutti hin jiru asirratti. Maal jette? Akka seeraan sirratti bahutti hin jiru. Namni biraa abaaboo nuu kennaa. Baay'ee thank you bareetti. Abaaboo sadi namni biraa. Abaaboo lama namni biraa. Kunootii bar. Guys abaaboo. Baay'ee galatoomii wallaahi sifir. Abaaboo taa'u godhaa uummata. Guys kuma qofa naa guutaadha qaxxaanee biraa baana. Dabil dammeessaa galatoomii. Guys dabil. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuyyee thank you ani konto wallaahi galatoomii. Saarina carcar.
Galatoomii bareedduu dhiyaata. Fooloon adeemsi. Guys, taaf gootan. Eessa kuttee duuba qixaata osoo hin fudhatin? As jirta. Waalaikum salaam Kunoo warahmatullah. hin mul'adhu maa maqi kasalli irraa mul'atu. Dilas maraa midaayyee okkee rakkoon qabu. Galatoomaa hundi keessanuu. Kunootiin das yaa'edha kunoo. Saarinaa tiyya galatoomii bareedduu tiyya. Haara uummata taaf godhaa nama. Taaf godhaa maal uummanni akkana? Dabala taaf godhaa.